Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa Fatwaa Afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin sagantaa waa'ee Ramadaanaa kutaa 11ffaa walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Rahima wal dhabaniin osoo hin araaramin ji'a Ramadaanaa soomuun akkami tan jettu yoo taatu, balballoomni gaafii tanaa Ramadaana dura adaadaa tijaan wal dhabee telefoona isiillee ofirraa balleessee Ramadaanni dhufuu dhageenyaan Ramadaana keessa wal dhabuun hin ta'u naan jedhanii isii barbaadee dhabee telefoona isillee hin qabu, akkanumatti Ramadaana soomanaa baase. Soomni kiyya akkami tan jettu yoo taatu, deebiin gaafii tanaa nama Ramadaana keessa osoo beekuu wal dhabee Ramadaana dabarse shari'aan Islaamaa dogoggora guddatti lakkoofti. Shari'aan Islaamaa dogoggora guddatti lakkoofti. Warri gariin waajibni Ramadaanaa sirraa bu'a, garuu ajriin Ramadaanaa sirraa hir'ata warra jedhuutu jira. Akka shari'aan Rabbii guddaa dubbatetti namni tokko yoo obboleessa Islaamaatiin wal dhabe ka walitti dhiyaataniif yookiin rahima osoo hin ta'in sun jajjabduudhaawu yoo wal dhaban guyyaa 3 irra dabruu hin qabu jetti shari'aan. Ramadaana keessa ta'uun isaa ammoo dilii birooti. Sunis dachaa biroo namatti ta'a jechuudha. Shari'aan Rabbii guddaa nama lama ka wal dhabe yoo rahamanni Rabbii qoodamu, yoo araaramni Rabbii qoodamu guyyaa kamisaatiif guyyaa isniinaa jedha Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Nama lamaan wal dhabe ofirraa hambisaa, araara kiyyarraa illee tursiisaa. Akkasuma Rabbiin rahmata isaa irraallee booda oolcha. Kana jechuun rahmata Rabbii keessa hin jiru, jannatni Rabbiillee isarraa cufaadha jechuudha. Haga wal dhabbii qaban sani. Kanaafuu obboleeyyan keenya rakkoo wal dhabbii qabaniif wal mufatanii taa'anii kun rakkoo guddaa namarraan geessi. Haa ofirraa eeggannu akka gaaritti. Hattaa yoo namni lamaanuu itti wal dhagahuu dhabanii tokko si dide gara kiyyaa oofii jedhii salaamtuma irratti qara'i. Inni fedhu haa didu akka diliin isarratti deebitu yoo inni dideef. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Hoggaa soomana furan du'aa'iin godhan ni jirti tan jettu yoo taatu, balballoomni gaafii tanaa hoggaa soomana furan du'aa'iin jedhan ni jirti tan jettu yoo taatu, deebii gaafii tanaa nama biraatii furtus ofiifillee hoggaa furtus wanni jedhan ni jirti. Garuu waan ji'an san yoo dhiisanii furanis humaa takkallee hir'inni soomanaa keetitti hin dhaqqabu yookaan immoo soomanni keessirraa hin hir'atu jechuudha. Fakkeenyaaf hoggaa dura furtu wanni ittiin furtu asheeta timiraati. Yoo asheeta timiraa hin qabaanne timiruma bilchaata. Yoo san hin qabaanne aannani. Yoo san hin qabaanne bishaani. Akka nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nuu ibsetti wanni jettu zahaba zamaa'u wabtalaatil uruuqu wasabatal ajru jetta jechuudha. Hoggaa nama biraatiif furtu afxara indakum saa'imun yoo jettes ni ta'a. Du'aa'iin bakka furiinsatti jedhan hedduudhaatu jira. Wanni if rakkiftulleen hin jiru. Yoo jettes sunnaa nabiyyii keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Dadhabdus bismillaahi jetteetuma furta. Humaa rakkoo hin qabu. Abbaan hukumii tanaa Dr. Liyaa'ul Islaami.
Gaafiin itti aantu akkana jetti. Shaabaana guyyaa 15 kayriitu argama jedhani akkami tan jettu yoo taatu balballoomni gaafii tanaa Shaabaana keessa guyyaa 15tti kayriitu argama. Rabbiin namaaf araarama jedhan. Warri gariin da'iifa jedhanii mee hadiisni kun akkami tan jedhu yoo taatu deebii gaafii tanaa hadiisni Rabbiin subhaana wa ta'aalaa namaaf araarama jedhu hadiisa sahiha. Laakiin halkan sana jireessuuf halkan san akka iidaa godhuu shari'aan ni dhowwa. Hadiisa Shaabaanaa cufa keessaa takkittuma tanaatu sahihaa'u. Rabbiin nama lamaan wal lolee jannii qabu malee ni araarama. Warra waliin oodu Rabbiin araarama isaa irraa fageessa. Rabbiin namatti jannii qabuuf hin araaramu. Haala akkanaa kana eeggachuun barbaachisaadha. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa ta'intaarraa asumatti dhaabna. Haqa ayyama Rabbiitiin sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaa fi tika Rabbiitiin jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.